kallattii sandaafaatiin ammoo gar salaalee bobbaafamaa jiraachuu odeeffannoo maddeen gargararra gad mul'iste. Gareen Abiy Ahmad waraan bilisummaa Oromoo yookaan wobo balleessi malee jechuu jirti. Yeroon ingidaa waan qindeeffattu qaba. Oduun wal qabattu naannoo Amaaraa godina Dassa Oromoo Wallootti gandoota baadiyyaa hedduu xumnooti adda naannoo Amaaraa baay'een bobbaafamaa jiraachuu dhageen. Waraan bilisummaa Oromoo wobo balleessu dhaadannoo jettuun milishoota Amaaraa dabo khayaamat waraanni Abiy Ahmad liit Oromiyaa konkolaata taata jedhamu lakkoofsaan 40 caal hardhu qofa ergu jiraattoti magaalaan Booyilaan garree jedhu bilbilaan dubbifne jirra. Waggaan lammeessoo wareegan artisti gameessa Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa Finfinnee naannoo Labuun yaadatame oole. Qonnaan bultooti Oromoo magaala Finfinnee kutaa magaalaan Mikura lakkoofsaan 90 ta'ani lakkoofsi herrega baankii isaanii cufamuun gaariin immoo hidhaa darbatamanii yaadamaatiiti gabaabsine irra dubbanna. Pirezidaantiin murtii waliigal federaala Maazaa Ashannaa fi ministeerri muummee Abiy Ahmad manni murtii hattu jechuun jimlaan abbootii seeratti farajuunaat malee gaaf Afrikaatti ittaana ergama adda Ameerikaa ta'uun tajaajilaa ture aanan goga lakkisu isa BBC qubqabaa jechuu jira oduu teen tarbataanaaf muummeffan.